ummata Oromoo warra miidhaa geessisaa ture. Yeroo san akkasitti amantii sammuun kiyya fakkeenya gaafii keetiif na eeggadhu kaasirri ta'uu dhabu san duubarra naan jetta. Gizee inni waa'ee Minilikii fi ummanni Amaaraa akka jiruun warroonni akka gaazexeessitoota har'a ala kana jiran warra akka Masaayi Mokonnon dabalatee daree dabalatee warra haga pirezidaantii biyyattii irraa badhaasa fudhatan kun gaafa san muummicha ministeeraati jarri harka dha'aa turan biyyaaf yaadaniiti miti jarris gaafsan Oromoo akka Abiyyiin ajjeesuu fi miidhaa inni Oromoo irraan ga'u kanatu isaan gammachiise malee Itoophiyaadhaaf yaadaniiti miti jarri yeroo san ka godhaa turan. Dr. Abiyyiin waan san mormii nu geggeessaa turreen hidhamtoonni siyaasaa mormii geggeessaa turanii fakkeenya hayyootuma keenya Jawaar Fafaa irraayyuu kaasee mana hidhaa seenanii rabbi lubbuu jalaa hambisee hin duune bayan. Mormii hawaasni ala kanaa godhe irraa wanni sun har'a jijjiirameera. Fakkeenya Abiyyiin har'a jaalannee jibbinee ummata Oromoo waliin jiraa jedhee amanaan sa'a kanatti fakkeenyaaf biyyattiillee fayyadee jira. Dalagaa hedduu dalagee jira. Misooma hedduu misoomsaa jira. Koridaraati argaa jirtu kana. Biyyi teenya tamaan beeku tana moota biraati biyya teenya Itoophiyaa maamii fi Itoophiyaa masani. Maaltu jijjiirame ree? Tokkoffaa wanni jijjiirame namni duraan karaa irra akka arge deemu koridara jedhee mootummaan kun karaa sirreessee ati nama makiinaa ofu yoo taate makiinaan maal akka ta'e bareechitee ni beeyta jedhee yaada. Karaa kana bal'isee ka saayikilii godhee ka miila namaan deemu godhee ka namni miilaan deemu jechuu kiyya karaa namni miilaan deemu godhee kunuun mataan isaa jijjiirama. Yoo kanarratti isa dinqisiifanne waan kana caalu hojjeta. Bakka luka qabee gad harkisutti bakka kuuna si qabu. Warra bal'isu uummanni irraa diigame sunoo namaami. Itoophiyaa mootummaan sanillee pilaanii nama bakka bu'aa fi jira pilaaniin mootummaan nama miliyoona tokko tuqaa shaniif mana ijaaruudhaaf waadaa seeneera. Warra waa tokko taraa takka haasofnu. Haasa'e. Anamma polotikaa keessa mnaamini kanarra naxaani deeggara Abiyyi illee mi deeggara Jowaar illee mi deeggara Marro illee miti. Jowaariin baay'ee jaaladha. Abiyyi dammootu soddaadha. Sirra anatti ana garuu fakkeenya tokko sii kaasa. Normaalii akka nama doktora saba isaa tajaajilu tokko. Maa waa intala Abiyyi fuute Abiyyi maal narra sitti. Waliin baratan kutaa tokko akka saddeetii dhaggeeffadha magaalaa. Maa wanni akka jedhu jiru sana naan jechuun dandeessu. Amma dhaggeeffadhu. Abiyyi soddaa jechuun abbaa intalaa qofa doktor bakka sanii doktori. Eshi haasa'u maafi amma waa tokko. Abbama ilmaati haasa'uma tolfadhaaf yoo ta'e malee Abiyyi fanaafsiillee tokkoma wanni soddaa jedhu jiru ati kan fanaafsii tokko miti ani soddaadha kabajaan ana kabajanii. Ani yoo jaartii warra jimmaana jala jiraatu. Ati baartee bulaadha an soddaadha kabajaanuu garagara. Fudhu kan dhugaadha. Dhugaa gara fudhu. Yaani jaartii tiyya jimma ta'uu dhabuu eessatti hubattati intaloo waanuma jimma taateef amma tiyya jimma ta'uu dhabuu ragaa qabda. Laala abroo waliin guddatan tiyyaaftee garagara hojii malee. Okee yaada keetiitti kufeeshi ani ummata jimma abbaa jibaara jaartii ta'e taate soddummaan an Abiyyi wajji qabu uffati qabu tokko miti bilillee faarsee bultuun guddoon sun ufi takkitti noo jaartee taate Abiyyi anatu Abiyyi sirra itti aana bikos waliin baratan daree takka keessatti waan ta'e. Dhaggeeffadhu amma bakkee gara wannootti deemna gara haasaatti. Ilaa amma fakkeenya tokko sii kaasa amma fakkeenyaaf. Baay'inaan nama ijoollee biyya Arabaa kanatu miidiyaa kanarratti anaafsillee hordofa waan ta'eef fakkeenya biyyuma Arabaa biyya mootiin bulchu argitee sirni mootii jiru kan dimokiraasiin hin jirre sii kaasa fakkeenyaaf. Fakkeenya. Magaalaa naannawa Makkaa namni kennallee yeroo baay'ee umraa hajjii dalagaaf waan deemanii sii kaasa. Magaalaa Makkaa keessa naannawa akka amma roobe maali safarii jetta wayii roobe kara keessa jiraa miti? Masjid safarii jiraa mi? Magaalaa Makkaa keessa naannoo haadha xayyoo jedhamtu jira. Ijoolleen Suudii hundi hin beekani. Maqaadha. Maqaa naannawaa takka qabalee takka wayiitu jira. Sii galee miti? Gaafa naannoo san haaromsuuf bareechuuf akka ammatti koriidarii jettu kanatti pilaanii magaalattii keessa galchuuf wanta jedhanii mootummaan karoora kaayuu maal godhee dura osoo bakka sanii miskiina achi jiru hin kaasin ganda biraatitti mana ijaare. Akka qaayidaa kondomineemii appaartaamaa minam Itoophiyaatti ijaare. Ijaaree ka'ee akkam godhee uummata achi jiru san achitti galaa kana mootu kaartaa pilaaniin isin koriidariin isinitti qajeelee jedheen jechuudha. Si galee miti. Dursa uummataa kennee dura manni ijaaramee ka'ee uummata kana achitti achi buqqisee magaalattii san diigee bareechee jechuudha. Si galee mi amma? Ammaani
karaa maa bareeduu dhabee miti hin mormuan maa bareeduu dhabee miti maa bal'atuu dhabellee miti zaakir noo keetu kun dhiisi nurra beektus odii hoggaa kunan turre maa godhuu dhabee miti ila silaa akkam osoo godhanii bareeda magaalaa tokko yoo bareechan pilaanii isaa yoo godhan yookiin kaasaa miskiinni sun jiddu galaan mana kirallee ittiin jiraachisu wayii osoo kennaniifi yookiin immoo yoo danda'ame osoo manniin biraa ijaaramee kan lafa jiru ka wayyaan nu ijaaraa turtetti kondominiyeemii lafa jiru ka gizee hunda irraa booyu kana achitti nannaqanii diiganii rakkoo miti miskiina kaasaa malee diiga karaa bareecha karaa sanirraa iyyuu yoo harree fardi deemte 5,000 qaxxa'an. Yaa sirriidha doktor bara. Kuni sirriidha fakkeenya kanarratti ati amma nama biyyaan baa jiru hin kolfin maaliif jennaan amma namni biyyaa waan kana dhuga sirraa fudhata. Karaan harree karaa jira. Miti dhugaadha. Ina maaliif beeyta karaa sanirra harree deemu qaxxa'amuu qaba harreen karaa sanirra deemu. Mikinaatuum doktor ati yoo harreen fardi makiinaa biyya keenya dibar obboleessoo namni humna makiinaa yuu bitatu waan hin jiru. Sababii maaliif Itoophiyaa keessatti balaa tiraafikaatiin lubbuun namaa dhumaa jira. Namni harreesi dura oofaati beremsee goota nama kan galabbaxee uummata fixaarta. Tokko dhagaye. Yoo harreen fardi hin jiraanne namni maali yaabbata maalitti waa fe'atee magaalaa dhaqa. Karaan harreetii fardaa kophaa ta'uu qaba. Tokkoffaa laali doktor. Ati nama biyyaan baa jiru muuxannoo hedduu qabda jedhee yaada. Makiinaallee ooftaasi arga viidiyoo tokko. Fakkeenyaaf ati biyya Kaayiroo keessa jiraattu keessatti Itoophiyaan irra biyya hiyyeetti jettee laaliin magaalaan Finfinnee akkuma Niiyoorkii fi Kanaadaati quba qabaadhu magaalaa guddoodha. Fooqii isii ni yaadatta jedhee gaafa biyyarraa baatu amma tokko. Mee fakkeenyaaf ati karaa saayikilii maaliif karaa saayikilii godhama? Saayikiliin seera qabdii bar. Deebisee ammoo makiinaan seera qaba. Karaa nama biyyaan jiru kanatti karaa buusii karaa atiin deemne si adabu jira. Buusa jechuun beeyta. Buusa guddaa kana yoo ati karaa buusaa san makiinaa kiyya kanaan oofe adabbii qabaa jechuudha bibi. Deebistee ati akkamitti karaa makiinaa namni oofu harree oofta. Tokkoffaa kana uummata barsiisuu qabda. Sadirraan dabree nama badii kana adabamu. Harreen bar biyya keenyatti harreeni ayisuusidha barko. Obboleessu harree yoo ayisuusi makiinaa manaati bar laa dhageeffadhu ina wanni hundi hin dhageeffadhu. Akka ebaluutti sirbaa akka arbaatti utaalatti hilleetti miilaafattaatee jiran. Amma Itoophiyaan istaandaardii biyya ati jirtuutiin haa jiraattu yoo jenne fakkeenyaaf amma biyyuma kana amma biyyi kun Afrikaadha yoo fudhanne fakkeenyaaf nama isiitirra makiina baay'ee namarra makiinatu baay'ee si galame. Sirri. Amma biyya keenyatti yoo namni makiinaa ka yoo arge oofu miti kadheessu jira maan wal somna an amma gaafa biyya jiru makiina yoo dhufu hin dheessa. Yaabbatee waan uummata baadiyyaa dhufu haasa'ar dabara silii dubbiin jallisinati please. Nama waa maraa beeku. Ani waa'ee uummata keessaa dhaladhee haasaa malee waa'ee. Amma wannummaan uummata Itoophiyaa miidhaa jiru osoo dhugaa dhoysanii waan akkati dubbattuu kana dubbachuudha ka biyya keenya kuffise akka ammaa. Ani sagalee yoo ta'e bar warra magaalatti sagalee ta'u uummata miskiina makiinaa dheessu baadiyyaa sanirraa haasa'e malee. Uummanni miskiinni uummanni harree fe'atu fakkeenyaaf mee ati dhugumatti akka amma jettu kanatti harree magaalaa Finfinnee keessa fe'atee namni harreedhaan suuqii akkanatti deemuun jira bar gaariitu jira biyyaansi yooma waan biraayyuu dadhabame gaarii jira. Ana akka kiyyatti maasiin jedha beeta. Amma wanti Itoophiyaa miidhe akkuma kee kanatti namni martuu waa yaadu qaba. Ilaalcha wayii qaba. Ilaalcha isaa saniif jecha namni baay'ee dhugaan fudhatu. Fakkeenyaaf jechuudha. Ana amma magaalaa Finfinnee keessa harree ati jettu kana sirraan fudhadhus dhugaallee jedheellee namanu. Maaliif jennaan Finfinneen gaafumaan biyyaa bahu sanuyyuu fooqiin isii dhagaa fakkaata. Har'a ammoo sadarkaa sanirra jirti jettee yaaddaa waggaa 15 ana akka biyyarraa bahe. Takka jedhi. Lammaffaa istaandaartii karaa kaati jette tokkoffarratti namni tokko uummata tokko itti buqqisu kaasaa kafaluu qabaa jettee asli. Kaasaa kana uummata kana maraa mootummaan kaasaa kafaluu hin danda'u tokkoffaa. Sababiin isaa waan dandeenye qabeenya isaanii dhiisudha ka. Qooyi kaa mootummaadhaa fakkeenya qabeenya karaa uummanni kun eenyu qaba mootummaa kana malee eenyu qaba reeyoo. Kun amma yaada bareeda ka kana waliin furmaata barbaaduu qabna. Waliin uummata keenyas rakkoo keessaa baafna. Mootummaan ammoo gaafa pilaanii tokko baasu karaa asirra ol deemu kana nama miiliyoona lakkaamu kana mana kaafalee mana kennee osoo danda'u hin taane yeroodhaaf uummata kana bakka qubsumaa godhee fi qubsiisee booddee irratti uummata kana mana ijaaree kondominiyeemii tartiibaan akkasi qoodaa deema. Karaan ammoo yeroo sitti hin kennu. Nama kana mara mee mootummaan osoo bakka isaa san jiraattee biyya takkan ijaara jette dhugumatti nama kana mara mana kennuu hin dandeessu. Garuu yeroodhaaf
bakka qubsuma uummataa ni goota. Mootummaan ammas ni danda'a quba qabaadhu. Uummata kana mana qubsiisuu, mana ijaaree uummata kana qubsiisuu, bakkee uummataa godhuu kuniin danda'ama. Garuu akka amma jarjara kanatti waan amma inni godhaa jiru walitti hin deemu. Kan akkasitti bal'ifnee yaaduu qabnaa jechuudha. Biyyi takka karaa isii jijjiiramuu qabdu. Keessattuu amma fakkeenyaaf magaalaa Finfinneetii miti magaalaa biyyattii guutuu waliin ga'ee miinni amma biyya guutuu jijjiiraa jira. Bar koriidarri kun wayi Finfinnee qofa ta'e Dr. Asli biyya guutuudha. Indi game malee amma ittiin deebine. Naa manni mana diigame malee karaan ijaaramee eebbifamaa jira. Akkuma argaartu kana waluma jala roobee baalee amma garte duraan maal fakkaata amma maal fakkeessaa jiran. Waan si ajaa'ibu osoo biyya bilbiltee gaafattee bara. Ati kana arginaan balatta ideemoo waan biraa waan argattee jira waan mootummaan kun uummata godhu. Naai sitti maa dhaga'i kaa'anii waan tokko si hubachiisa. Fakkeenyaaf asfaaltii dhabee qabsaayaa ture. Uummanni asfaaltii dhabee qabsoofne waa'ee koriidaraa situ kaasee bara fakkeenyaaf. Waan mootummaan godha irratti faarsaa jirtaaf kaafne barsuun adaba. Gaafa qabsaayaa turte sanii gaafa mootummaa kana mormaa turte Finfinnee too ifaaf asfaaltii dhabee. Roobee baalettu ifaaf asfaaltii dhabee hadaamatu akkasii manni wanni qabsaayaa tureefi ifaa fi asfaaltii dhabame deebisisan si wajjin deeggara. Ifaaf asfaaltiin hin dhabamne an kanaaf ifaaf asfaaltiif deeggarawuun siin jedhe. Waan addinatti haasaa jirtu isare. Fakkeenyaaf sii kaa'e waan inni hojjete keessaa koriidara antuunaan ati isaan na qabdee bara. Deebii kana sii deebisuudhaaf yaalaa jira bileessa kiyya. Isaan ati na qabde. Tokko dhaga'i mootummaan kuni. Okay. Fakkeenya mootummaa kana dinqisiifachuu qabna jedhee maaliif amana beektaan? Warra mootummaa deeggaru kuni waa'ee namni mee Ahmad amma biyya mootummaa jechuun maal jechuudha? Uummata. Mootummaa jechuun uummata. Uummata mootummaa jechuun ana biratti mootummaa jechuun uummata jechuudha. Maalat? Uummata jechuun mootummaa aangorra kakaa'us aangorra kabuusus kan gibira kafalus kan qaraxa itti murus kan biyyallee biyya godhu uummata jedhee amanaan. Kanaaf mootummaan uummataa jedhee fudhadha. Maaliif jennaan ati osoo ati Abiy aangorraa nu buyyeen hin bu'aare Abiy? Hin bu'a. Sababiin isaa ila kun doktoras ummata jechuun ila maaliif sii kaa'ee ila dhageeffadhu. Wal dhageeffadhu. Dogoggore ila doktoras yoo an dogoggore nama narra dandeettii qabu gaafadhu. Mootummaa jechuun ummata maaliif ummataa sii kaa'ee? Nama dandeettii sirraan qabu isuu kuni abbaa baalnu. Mootummaa jechuun ummata akkamitti ilaalta jechuun mootummaa jechuun? Dhageeffadhu ka haasa'ee fixa ati narka qabdu. Inni jecha sun jecha yookiin waan faarsee bulaa fi kaadireen jettu. Mootummaa jechuun like abbaa mana amma mana kee keessatti nageenya ilmaan keetii, nageenya haadha manaa keetii, nageenya mana keetii itti gaafatamaa si. Mootummaa jechuun itti gaafatamaa biyya tokkooti. Kana jechuun biyya san keessatti wanti lubbuu qabu, lubbuu hin qabne, qabeenyi, ummanni itti gaafatamummaa qaba ka eeguu danda'u isaa jechuun mootummaan ganama galgala akka nama sarraatanyaa yookiin xalabaa aramni fidattee timira dalaguu tokko mukuma dhaabu karama tolchuu lafa nazzafu minaamin hin qabu lubbuu ummata bulchuu qabeenya biyya san keessatti akka hin banne akka namni hin duune akka namni waliin waraanne akka namni waliin saamne akka sarraatanyaa isaa hin saamne akka horii wammaan lubbuu qabu isaan keessatti akka hin banne lubbuu qabeenya fi lubbuu qabeeyyii biyya sanii namaa fi sa'a bineensallee ka eegutu mootummaa jedhama. Amma biyya san keessatti dhaabbichuun keessan yookiin soddaan kiyya mootummaan keessan soddaan kiyya nama mootummaa miti. Erga dhufe namni gabbaa'ee du'e gabbaa'ee achi buutee dhabame horiin akkasi hommaan lubbuu qabu rakkaseetiniin asfaaltiin qaalaye. Kanatu giraa nutti gale nuti ammaa si galee miti ani mormaa miti baay'ee gurruma isin buusi goora deeggartoota kana. Nuti mootummaa ka barbaadu akka kiyyatti mootummaan barbaadu mootummaa miskiinarraa mana diiguu osoo hin taane mootummaa lubbuu miskiinaa eeguu barbaada. Abbaan fira yoo bulche jechuudha. Akka namni du'u hin barbaadu. Akka namni wal ajjeesu hin barbaadu. Akka namni saamamu hin barbaadu. Akka namni wal saamus hin barbaadu. Akka inni illee ajjeesu hin barbaadu. Akka mootummaa akkasitti hubadhaan. Eeshi bareeda asli. Mootummaan adda nagaa uummata eeguu hin danda'a.
Inte hudduu keessa ol dhiite hin danda'a hundi isii ol dhiite. Hin danda'u. Hin danda'u. Eshi. Maaliif hin dandeenye? Nagaa jechuun awwalumaayyuu nagaa haka eeggatu uummata. Tokkoffaa dhageeffadhu. Ani wanni ani amma barbaadu uummanni sun. Eeyyuu fakkeenyaaf ooyika. Mootummaa jechuun an nama uummata nagaa eeguu nama akkas godhuu naan jette. Ani mootummaa kana uummanni aangorraa kaasuu hin danda'a akkati jetteef. Uummanni kaasee argisiise iyyuu kanaan duraayyuu fakkeenyaaf wayyaanee qawweenii miti ka aangorraa kaase. Uummatatu gurra qabee aangorraa kaase. Lubbuu fi aarsaa godhee sodaa tokko malee. Mootummaa kanaaf akkasiin jedhe fakkeenyaaf mootummaa uummanni kaasuus danda'a tursiisuus danda'a. Isa kana irratti nagaa haka eegu uummata tokkoof mootummaa qofaa miti. Nagaa ofii uummatatu eeggata. Tokkoffaa Itoophiyaa kana keessatti ati har'a wanni ati arguu qabdu namni nama ajjeesaa jiru mootummaa qofa jettee amantaati. 15-15. 50-50 gaafa jettee maaliif mootummaa kana badaa gootee kaa'uu barbaaddere? 50 magara ofii sammaa ajjeesaree inni. Galatoomii. Nagaa fakkeenyaaf amma naannoo ati jiraattu Kaayiroo keessa nagaa naannoo ati jirtu san eeggachuudhaaf ati wassaanyiidha. Nama naannoo keessanii badii dalagu hidhatee jiru rakkoo uummataa geggeessu san yoo ati ka uummataaf hin dabarsine taate yoo ati ka waan san jaalatu taate ufii keetii uf azabde ufii keetii uf darartee jechuudha. Kanaafuu mootummaan keessan odeeffannoo irraa bilisaa jechuudha. Odeeffannoo qabu jechuudha. Odeeffannoo tokkoffaa waraanni Itoophiyaan qabdu miliyoona tokko yoo jenne uummanni Itoophiyaa miliyoona 130. Mataan osoo ramadeeyyuu nagaa akkati jettuu kana uummata eeguu hin danda'u mootummaan. Tokko uummata daraja'ee nagaa isaa eeggachuu qaba. Isii tana ufamansiisuu qaba uummanni Itoophiyaa. Bakka uummanni daraja'ee nagaan eeggannetti fakkeenyaaf magaalaa amma dheengadda keessatti rakkoon uumame san sa'aatii uumametti uummata lafarraa buqqisaa jira. Shiftaan faannoo haa jennu. Yeroo mootummaan informeeshiin argatee waraana bobbaasuu jarri waan geessan jechuudha. Uummanni ammoo lafa jala xoqqomaa informeeshiina naannoo san nagaan akkam akka ta'e badii deemaa jiruuf hatattamaa yoo furmaatan kennin waraanni mootummaa bara arboo shiriin taa'eetiin mana nama balbala nama maraa hunda taa'ee nagaan eegu. Gaafa shiftaan tokko dhufee sitti dhufee shiftaan waan fedhe si godhee deema. Magaalaa har'a ati jirtu naannoo ati jirtu sayyoo sheene shiftaan nama 20-30 isin fixee ba'uu danda'a. Gaafa kana ati mootummaa komatta. Nagaa ofii ka'ee uummata malee. Gayyaasanii nama tuman kunoo milishaa minaamin kunoo. Milishaan kan nama tumu suni sababa of danda'e qaba milishaan kasi tumuuf asli. Tokko yookaan tokkoma jira. Simatuu si tokkoma. Hiriyyama keetu si tokkoma. Abbeeraa keetu si tokkoma. Obboleessa keetu si tokkoma. Qaama akkanaatiin walitti hidhata qaba. Hojii akkanaa hojjeta. Kanaani malee Itoophiyaa keessa nama meeqa jira maqaa baasanii tumu. Maaree mootummaan osoo qoranne hiniinuu itti murteessu nun jenne atummaa dhuftee yoo asli shanee deeggara jettee milishaan harmaatti yaa'ee na tumuu qaba. Hiyootiin kiyyeeffataadhaanuu. Dogoggorrummaanuu bakka san jiraa siin jaabarra. Milishaan yoo tumee milishaa hedduu seera dhiyaachaa jira. Fakkeenyaaf Finfinnee kana keessa dheengadda nama kararratti nyaata isaa gurguratu tumaa turan. Gizee masan namni san to'annoo seeraa jala oole. Walumaa galatti mootummaan nagaa uummata miliyoona 130 kophaa eeguu hin danda'u. Bakka uummanni waliin hin jiraannetti anarra yoo qawwee hidhadhe Dr. Asli miidhaa cimaa namarraan ga'uu hin danda'a. Koo qabaadhu sii tana. Sababiin isaa sa'aatii eeggatee deemu jira qaamni hidhate kun. Sa'aatii nagaa isaa eeggatee naannoo san waraanni mootummaan jirre dhufee dhukkeessirraa kaasee si biraa deema. Gaafa kana nuti ka quba itti qabnu macha aangoorra jirudha. Nagaa ofii ka eegu uummata biyyattii guutuudha. Mootummas kashaaruu mootummallee kashuumu uummata jedhee amanaan. Dr. Abiyyi ama kaleessa falmaa ture dhugaadha. Har'a Dr. Abiyyi nama hundaa wal qixxeesse. Ani Itoophiyaadhaa jedhe. Itoophiyaa ummatti ni amana. Oromummaa kiyyaan hin boona. Ikoraalloo jedhe. Ati Itoophiyaa moo Oromoo reem? Ani Itoophiyaa Oromoodha. Itoophiyaa Oromooti? Beheriin kiyya Oromoodha. Lammummaan Itoophiyaadha. Yoom galuu edda biyya? Ani biyya guyyaa rabbi na galcheen gala walumaa galatti jechuudha. Warri har'a fakkeenyaaf ani Oromoo dheedu kana biyyi teen Oromiyaan biyyan taane jaalannee jibbine Oromiyaan biyyan taane biyya jiraannu keessatti baasaa No jechuun yoom biyya galuufi biyya? Biyya ani guyyaa san biyya galu kaa rabbitu beeka bar. Akka pilaanii kiyyaatitti wanni deemu hin jiru asli. Dalagaa rabbiiti. Lubbuun duutuu jirtuudha. Namni bahee karatti hafaara. Haguma mucaa dheengadda du'ee sani. Laakiin ammoo karoorri ani qabu pilaaniin an qabu mootummaa kamuu yoo ta'e waa maraa madaaltee ilaaluu qabdaati. Nagaa biyyaa yoo waliin eeggachuu baanne biyyi nagaa ta'uu hin dandeessu. Bakka rakkoon jirutti mootummaan nagaa eeguu hin danda'u. Fakkeenyaaf yoo deeggaraa mootummaa taana haasofni namarraa fokkata waan hin beeku. Amma maali beeyta? Osoo akkuma zamana duraanii banii Israa'el sanii osoo anamma foonuu samii si roobsise wannan jedhu kun sitti hin galu godhu. Oye Ammadi gaafa deeggaraa mootummaa taatu jechuudha.
hisaaba achi baatee yoo tiriin deeggaraa taatu jaalala mootummaatiin qabamtu haasofni ati haasoftu bakka hin jiraa miti akka kunoo goga mooyii waan itti dhiiban fakkaata goga bar dubartii yoo gogaa itti dhiiban bari fedhii wannoon jettu hin jibbiti hin lolti. Sagalee gogaa suni hin iyyisiisa bareeda sun. Kanaaf amma ani duraan YouTube irrallee gisee notificationin kee dhufuu ilaala manaamin live kee dhufee. Fakkeenyaaf amma ati maaliif bar doktoraas liyaate amma mootummaa hin deeggaru jetta malee ati amma mootummaa nama falmu keessaa tokko sa'a kanatti fakkeenyaaf ati jibbaa mootummaa akka qabdu akkanatti haasaa keetirraa ni mul'ata tokkoffaa deeggara anamma jawaariin amma ilaalchi dadhabaan deeggara mootummaa kanaan mootummaa obboleessa kiyya maaliif jibba ummanni akkana ga'u mootummaa deeggaruu dirqamallee hin qabdu tokkoffaa dhagaye anamma karoorri kiyya maali beeyta amma rakkoon faarsee bulaa oofanii asli mootummaa jibba yoo jibbe dantaa dhuunfaa walitti mirga guutuu qabda amma abbaan amma haasofni keetuu ifaadha mootummaa akka jibbitu kun eenyummaanuu namni gowwaan akkasii hin jiru ni beekama afaan keetirraa beekama ani yoo jaaladhe maannaa gora yoo jibbe maannaa gora habiibii biyya kanaa oma takka siin godhu kanaan duras arrabsaa turte wanni isanii olitti wanni addisiin homaa si godhamu hin jiru kana bariin beeka kana bareechee beeka ani garuu maa siin jechaa jira namni waan ufii isaati jibbu tokko osoo ati gaarii feete timte osoo ati bareeda feete timte sirraan fudhatu maaliif jennaan inni bareeda maali wanni amma tokkoffaa Oromoon eessarraa ka'ee eessa ga'e yoo jenne akka qabsoo Oromootitti yoo as deebinee anaafati wal gaafanne eessa ture kaleessa Oromoon zabana waaqoon guutuufaa qabsaayan Oromoon Finfinnee keessatti akka har'a deemu kanatti hin deema ayyaana amma Finfinnee keessa kabajaa jiran abbaa tokko maarree dhanii ka footoo kun walii gara wal bira maxxansu kuni duraan kun hin jira fakkeenyaaf Oromoo guyyaa takka akka amma aadaan Oromoo Finfinnee keessatti irreechi dhufee amantii muslimaa ummanni muslimaa bakka isaatti deebi'ee majlisni siraatan nama isaa filatee Itoophiyaan osoo lubbuun takka hin duune ummata Oromoo kumaatamaan lakkaa'u irreecha isaa geggeeffatee galee kunummaa duraan Oromoon kanan qabaa ishii duraan jijjiiramni hin jiru eega jettee amantee waan nummaan ammaan sitti hime kun xiqqommaan ansii dha'e waa'ee ammaan irreechi shirkiidha. Oromoon shirkii gabbaruu fi qabsoo. Shirkiidhaa miti amantii keetiif shirkiidha garuu warra godhuuf shirkii miti. Ani akka muslimaa tokkotti shari'aan si dhoorgaa jettee anaan shirkii jette garuu warra amantii san deeggaru mootummaan Oi gaamena dhagahi waan nama hedduu nu jala jira wanni kun ammoo waan qunna garii qabu sireesii gaafii na gaafatte warra jala jiru deebiif naatillee waan dandeesse yaada kee dubbadhu fakkeenyaaf abiyyiin bu'aayyuun buufneettanii akkasin laalaa jirtan waan ta'eef waan takka waan ati beekuu qabdu namni qiimaa waan harka isaa jiru hin beeku dhugaasitti maa gaafa harkaa lafa dha'e malee ati har'a nuti amma bar warri faarsee bulaa waan dogoggortantu jira ina dhagahi na dhaga mee maal dogoggorre tarata kan dhageeffadhu ka dhageeffatu illee bareeda waan bar walitti dhufne bara dhageeffataara eeshi maal dogoggorreeshi wanni faarsee bulaan dogoggore nuti fakkeenyaaf anarraa iyyuu kaasee namoonni akkanaa kunniini jibba abiyyiin qabnu abiyyillee buusuu aabuu jedhaan jirru obboleessoo hin jennu jedhallee hin jirru fakkeenyaaf anni kilamni biraa kilamni an deeggaru hin jiru fakkeenyaaf abiyyillee hin deeggaru warra kafaa ollee hin deeggaru warra abaa ollee hin deeggaru si galee miti garuu wanti nu jennu maalinni ummanni nagayaan bahee haa galu mootummaan biyya bulchu tokko nagaya ummata isaa eeguu qaba haati jedhaa jira nuti warra paartii deeggaruu miti nuti ka barbaannu Finfinnee keessatti suuraa ka'uu miti obboleessoo sigale suuraa ka'urra lubbuu namaattu dursa lafa bareechurra ifaa galchurra maal jechurra ka dursu lubbuu namaati nagaya barbaanna hawaasuma kanaayyuu mootummaa tokkotu gara tokkotti qabee maal godheetiniin nagaya fakkeenyaaf biyya kana amma waraanan bulti biyyi kun sigale namni tokko xisximbitin jedhu gabbaa'ee sigale ibi waan biraa miti yoo maqaa isaa dhooftee arrabsite jechuudha si saqqalan sigale kanaaf humnummaa waraanaa kunuyyuu jabaatee biyya sanitti osoo nama hundaa biyya nama fakkeenyaaf osoo nama hunda hudduu keessa dhiitee akka niitiitti bulchee lubbuun namaa qisaa ta'uu baate natti tola waggaa aga lubbuun jiru bulche minaa qabbanyu anata. Eeshi biyya ammaati jirtu san qaamni biraa hidhateetiin mootummaa federaalaatiin lolu jira. Hin jira ari'ee baase. Genau osoo akka ammaati biyya jirtu san
qaamni hiraa ka meeshaa hidhatee jeequmsa uummataan goone jiraatee mootummaan kun qofti ilma namaa ajjeesaa jiraate silaa uummanni Itoophiyaa qaataa biyyi kuffise. Uummanni ati reef uummata akkasiin jedhe san. Namni uummata keenya miidhaa jiru har'a qaamni hidhate mootummaa qofaa miti. Milishaa mootummaa kana mootummaan dadhabee osoo hin taane waan jaalateef cadhise sababa ina bakka naa hin danda'u asli akka danda'u. Takkana dhaggeeffadhu asirratti waan beekan si jala cadhise. Mootummaan Afrikaa kana keessatti qaama isaan faallaa hin barbaada. Amma warri faarsee bulaatii fi mootummalleen Itoophiyaan akka nagaya taatu hin barbaadu. Maaliif beeyta akka gamaa gamana namni wal boochisu wal ajjeesu asiin faanno asiin abaa'oo asiin maalii kana mangistii falligaal. Maaliif beeyta yoo biyya satti godheetiniin akka ximbisin jennetti bulchee namni gaafii garagaraa gaafata si galee. Waa'ee gibiraa nuu qannasii nuu dabalii asiin nuu tolchii asiin nuu gaafii mootummaa gaafatu baay'eedha. Yoo nageenni kun boora'ee gamaa gamanatti namni wal boo'u immoo namni waa'ee lubbuu isaa kantu yaachisa malee gaafii dhuunfaa isaa wanni gaafatu hin jiru. Kana nuti gowwaa nama godhina ati yoo si galuu baatallee warri gurguddaa hin deekan. Mee doktor Asli fakkeenyaaf ati bakka mootummaa waan kana mangisti falli goono akka biyyi sun nagaya dhabdu basisu. Amma laala mootummaan hin barbaade yoo ati jette warri hidhatee qoy. Warri hidhatee huura keessa deemu faannas haa ta'u kunis kennaaf kan yarallee akka 4 kiiloo dhaquun fagoo itti ta'u hin beeka. Finfinnee kallalee wani Finfinnee qofa bareechuufi maaliif akka uummanni jireenya waaraa jiraatu nagayaan bahee gaafii biraa gaafatu hin barbaadu si galee miti. Asi raabshama kana jarri buuftee 4 kiiloo dhaquun dandeettu inni jidduma kanatti naanna'uu barbaada isin ala kanaa hin faarsitanii alla qaqqaqe. Ina dhageeffadhu amma fakkeenya yaada barbaadeefi. Mootummaan amma waan kana hin barbaade jette immoo gaafa abaa'oon kanarra humna qabdu gaafa wannoon amaarri kanarra humna qabdu maali paartiin Biraanuu Naggaa humna qabdu mallasaan ka jara wajjin qabsaa bule xarageetiin achi keessaa baasee jechuun ifin jaraa miti Eertiraa guutuu Finfinnee keessa saayidee afur keessatti baasee jechuun mallasaa gadi jira Abiy. Asli dubbiin akkasii miti dubbiin ati beekuu qabdu. Ati obboleessa kee har'a dabarsitee mootummaa hin kennita. Maaliif hin kennin? Hin kennitu obboleessoo dhageeffadhu. Rakkoon guddaan har'a Itoophiyaa keessa jiru ijoolleen teennata Oromoo gaafa kaleessa waamichi godhamee fi biyya galan nagayaaf gara biyyaatti galaniimi. Booda gaafa meeshaa hidhatan ijoollee akka anaafsii kanatu obboleessi tokko milishaa ta'e tokko raayyaa ittisa biyyaa ta'e tokko waraana adda bilisummaa Oromoo ta'e waa'ee Oromiyaa yoo sitti hime. Uummanni nama kana of keessa qabata. Oma fedhe yoo ta'e gaafa dirqamaa sirra godhanii lubbuu si balleessan malee namni dabarsee hin kennu. Mootummaan ammoo riphee lolaa balleessuu hin danda'u asli. Riphee lolaa jechuun mishigii qotee kaambii qotee xayyaaraa fi taankiidhaan siin hin lolu. Shuluklukii biyyiin jedhu san godha. Fakkeenyaaf magaalaa Naqamtee yoo seene bulchiinsa mootummaa poolisii addaa liyyuu haylii milishaa kana daaraa godhee achuma magaalaa saniin gayyaa'ee magaalaa biraa seenaa jechuudha. Riphee lolaan jechuudha. Gaafa mootummaan waraana isaa achi ajaju jarri sutaniira. Mee waraana akkana akkamitti balleessa mootummaan osoo inumayyuu xayyaaraan guyyaa rabbi mara satalaayitiin deemee fixuu hin danda'u. Kanarraan infoormishiin uummataa wasaanyiidha quba qabaadhu. Dhugaasitti waan kana sireesii mee mazzani. Obboleessi isaa dabarsee obboleessan kennu. Waraana adda bilisummaa Oromoo osoo har'a Abiyyiin achi jiraachuu baate. Nama biraa jiraachuu baate. Obboleessa kee fakkeenyaaf amma faarsee bulaadha. Obboleessi kee yoo biyya diiguu fi bosona seene maaliif hin kennine sirna kana deeggarta irraa nyaataa wallahi hin kennu dabarsee obboleessa keeyyan kennu. Maal deeggartare akkas taanan kijibaadhaan warra mormu kana wayyaa amma osoo Abiyyiin deeggare obboleessa kiyyaa miti intalli tiyya seenan yoo Abiyyi irratti dhagaa harta itti kenna hiisis. Hin deeggarre mootummaan faarsee bulaa akka keetii kaniin jalaa xaraguu qabaa jechuu kana akka biyya diigaa jiru. Asli kanaaf biyya tasgabbeessuu dadhabe. Abbaa Gadaa Sanbataa Bayyanoo ilmi isaanii waraana adda bilisummaa Oromoo keessa ture. Asumaanuu yaada bara qabdi. Sirnichi sani yoo hin amanamne wanti deeggartuuf tokko hin jiru jechuu albee garaa lamaa taate. Sirna amanamuu jechuun Abiyyiinatti kenname godhuudha bara sirna. Haadha lama haadhaaf abbaa kee sirna sanitti gufuu taanan dabarsitee kennuu qabda. Eessaa fuutee kennuu qabda. Kanaa miti jennaan Abiyyi isin rashanuu qaba isin faarsee bultoota. Dhaga'iisaa Asli miira keessaa bahi fakkeenyaaf obboleessa kiyya eega bosona seene qabee itti kennuu hin danda'u. Tokkoffaa. Maqaa isaa kennuu qabda mattaawaqaa wajjin. Mattaawaqaa fedhe yoo kenne nama mootummaan te'atu si fakkaate nama mana keessa taa'u dhaqanii fuudhanii poolisii mana sirreessaa geessu si fakkaata bar qawwee qabatee bosona jira.
Maal qallada inni? Mootummaan keessanii nammoo kilaashii qabullee hidhuu hin danda'u qabee seera dhiyeessuu hin danda'u ree. Jara kana qabanii seera dhiyeessuun hin danda'amu. Sababiin isaa isaanis hin lolaa jiranii bakka argatanii. Maqaan mootummaa maali ree ishi garaagarummaan mootummaatii fi riphee lolaa maali ree gaaf kana eegan dandeenye. Riphee lolaa asli riphee lolaa abbammaan fedhee yoo ta'e fakkeenyaaf jechuun loluma addunyaa kana laalime waraana Hamasiif Israa'el jidduu godhaa jiru riphee lolaa Hamasi Israa'el ka Ameerikaan duuba jirtu balleessuu dandeesse. Ati waa maraa ni beeyta jedhee yaada. Riphee lolaa hin danda'an balleessu. Sababiin isaa taargeetii siin ta'u bakka itti rukuttuun qabdu. Akka itti rukuttuun qabdu. Waraana Tigree Abiyyiin maaliif yeroo gabaabaa keessatti Tigree wajjin araara buuse? Waraanni jaraa taankiin loltii mishigii qabdi humna gahaa bobbaafti akkasuma mootummarrallee miidhaa cimaa geessiti jararrallee miidhaa cimaa gaggaa. Namoota jarri qaban jajjaba kumaatama keessaa dhume. Kana booda lubbuu nama maraa hin fidhu jedhanii araara filatan. Waraana kaan ammoo akka amma Oromiyaa kana malaan waraanni Oromiyaa waggaa 7 mootummaa wajjin jira. Inuma hin dandeenye jechuudha. Balleessuu miti. Faannoon ammaa galola jalqabe mootummaa wajjin waggaa 2 fixe. Hin danda'amu asli kanneen balleessuun. Sababiin isaa uummanni maal dandeettarreeti warri mootummaa kun jaaba. Eegaa baa'uu hin dandeenye, eegaa faannoo hin dandeenye, waan isin dandeenyatan biqiltuudhaaf karaa tolchuudhaaf madii kiyya. Eega nagaa eegsuu hin dandeenye. Maaluma fakkeenyaaf ani faannoo hin danda'u jettee hojii misoomaa dhiiste yoo waan biraa dhiiste hin ta'u mootummaan kun misooma isaa itti fufaa jira. Hojii isaa hojjechaa jira. Osoo harka tokko waraana geggeessu. Waraanallee hin dhaabne guyyaa takka argaa jirta. Biyya misoomsullee hin dhaabne. Giddibii laga baay'ee eebbisee amma nuti jibbaa Abiyyi hin qabnu akka tiyete san akka Abiyyi illee bu'uun barbaannu garuu akka inni abaa'ollee danda'u akka inni faannollee danda'u akka biyya san nagaa uumma sanii eegee nagayaan nu bulchuu barbaanna itti himi. Doktor Abiyyiin bar si dhagaara amma sa'a kanattuu si dhagaa bar. Doktor Abiyyi jechuun bar isa kennaayyee. Isa qofaa miti uummanni isa waliin jiru martuu si dhagaa. Sababiin isaa waraana kana balleessuun hin danda'amu kan siin jedhaa jiruuf waraanni kun osoo mishigii qotatee taargeetii siin lole lafa qotatee lolteenii guyyaa 20-30 sitti haa fudhatu haga dandeesse mishigii kana cabsitee waraana kana boojitee kaan tarkaanfii irra fudhattee kaan mana hidhaa galchita. Waraana mishigii dabalatee haga Abiyyiin ga'utti ila biyyi sun dabalatee haga Abiyyiin ga'utti faarsee bulaa takka milishaa 2 ፖሊሲ ኦሮሚያ ዘዲ ባለስልጣን እስከ አብይ ያለው ዮሌ ኦሮሞ ወራ አፋን ኦሮሞ ዱበታል ከፋርሴ ቡላ ጀምሮ ሀጋ አብይን ብረ ገውቲ ብየሰን ከዘቲ ኦሮሞን ሀቀለማ ይዝንራ አቀባባር ደብሊ ይዝንራ ሀቀባባር ሰበብ ራትራ እሺ ማሊ ፋርሴ ቡላ ይቹ ማሊ ካን ዛው ማስሊ ፈከኛ ፋርሴ ቡላ ይቹን የመንግስት አሽቃባጅራ አፋን አማሪፋት warra silxaana hin qabne kabaalaa silxaanii uffakkeessu mootummaa gabbaree bulu jechuun. Mootummaa gabbarreen bullu kaanu bara osoo biyya keessa jiraanne faarsee bulaa oonaan jette sirraa bareeduu danda'a. Garuu nama mootummaa kana waliin agarroo maal sarraan barbaadu na hidhaalle jedhee sodaatu. Amma hundaa faarsee bulaa jedhanii nama maraaf hoggaasuu barbaachisu. Ani konfidensiin kennati tolu. Indi nama ani fakkeenyaaf asli gaafa amanee Jawaar deeggaraa ture. Jaalmarroo deeggaraa ture. Doktor Abiyyiin sodaanne Jaalmarroo irraa sirbaa ture. Jawaar irraa sirbaa ture. Har'a adeemsi Jawaar itti jiru anama hin fudhadhu fakkeenyaaf. Jawaariin amma nama lakkoofsa tokko irratti an jaaladhuumi. Sababii waan inni dalaguun fudhanneef nama kaleessa Doktor Abiyyi. Amma Jawaariin jibbite moo yaada isaa jibbite? Yaada isaa jibbe. Tokkoffaa Jawaariin kaleessa warra gaafa iskeel gabbisaa faatii Tigree faa wajjin marii godhan jara kan waliin dubbachuu Oromoo maaliif barbaachise nuti ummata guddaadha namni nuun jedhe har'a Masaayi Mokonnon wajjin Teedii Gurbaa Jawaar duree sadee irratti duulaa ture wajjin yuutuubaroota Habashaa wajjin yoo Jawaar dhukkee kaase ani waan inni kaleessa na barsiisan hin irraanfadhu. Oromoon ufii isaatiif danda'ee dura deemuu qaba malee. Amma mee waa goona hayyee ati amma mootummaa deeggarta. Yaada amma mootummaa waan amma mootummaa